Irri maaliifi shamarran tole daftee tole jettu maaliif jibbaa sababa inni jibbuu danda'u isiniif qabadhee dhufee jira. Yoo yaa nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessan yaa'ii nagaa kooti. Egaa warri mana kanaaf haaraa taatan akkuma yeroo hunda jedhu siifan gindoo sabiskiraayib gochuun maatii ta'anutti dabalama akkasuma immoo laayik gochuun viidiyoo keenya jammara hiriyoota keessaniif yoo isinitti tolillee sheer gochuun hin dagatinaa isiniin jedha. Yaadaa fi gaaffii qabdan immoo koomentii jedhaa naaf kahaa. Beeksisa booda walitti deebi. Tole egaa deebinee jirra. Egaa mata dureen har'a isiniif qabadhee dhufee jiru dhiironni tokko shamarran jaalatanii shamarran gaafa gaafatan shamarran daftee jireenya keessatti yookaan gaaffii jaalalaa keessatti tole isaaniif jettu maaliif dafanii jibbu yookaan maaliif dafanii irraa deebi'u kan jedhu isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Yeroo tokko saatii ammaa kanatti dhiironni tokko shamarran tokko gaafataniitu shamarran akkamii jaallatu shamarran daftee tole hin jenne shamarran isaanii deddeebiftu biqqa jira mitiire shamarran isaanii lakkillee jettee jireenya isaanii irratti of tuuluu barbaaddu shamarran akkasitti deddeebi'anii gaaffii jaalalaa dhiyeessuufi malee shamarran har'uma fakkeenya gaafatanii borufaa tole isaaniin jettuuni deebi'anii gaa'ila wajjin dhaabbatan yookaan lammaffaa deebi'anii faana naasa'an. Dubbiin garuu akkas miti. Wanti nuuf galuudhaan qabu asirratti namni tokko tole jedhee gaa'ila wajjin dhaabbanna miti. Namni sun immoo lakki jedhee gaa'ilarraa gargar baana miti. Serii galee waan shamarran tokko si deddeebifteef gaa'ila si faana dhaabbatti jechuun sobadha. Waan immoo daftee tole siin jetteef gaa'ila si faana dhaabbachuu sirrii miti jechuun sobadha. Kana sirriitti beekuu qabnaa jechuudha. Egaa sababii maaliif shamarran gaafa dhiirri tokko ishii gaafatu tole jetti. Tokkoffaarratti shamarran ganama shamarran ati ishii gaafatte suni daftee ishiin tole siin jette sun kennaa waaqayyoo siif ta'uu dandeessi. Kennaa waaqayyoo ta'uu dandeessi. Kanaaf yoo waaqayyo ganamuma ishii siif uumeera ta'e yoo waaqayyo ganamuma ishiin si faana akka gaa'ila dhaabbattu tosheera yoo ta'e jireenya nuti jiraannu keessatti wanti nuti beekuu qabnu filannoo keenya miti gaa'illi. Isin galee gaa'illi filannoo keenya miti waaqayyotu kun kan keeti jedhee nuuf kenna. Amma fakkeenyaaf namoonni tokko yoo ilaalle erga wal fuudhanii waggaa 5 wajjin ta'anii waggaa 7-8 erga wajjin ta'anii gargar bahan. Isaan kun maaliif waaqayyo tokko isaanii hin goone. Akkasuma daa'imallee kan godhatanii gargar bahan hedduu isaaniitu jira. Maaliif waaqayyo tokko isaanii hin goone. Isin galee kanaaf egaa waaqayyo kan keeti jedhee yoo uumeera taate miciittiin ati gaafatte suni akkuma ati gaaffii jaalalaa isheedhaaf dhiyeessite tole siin jechuu dandeessi. Sababni isaayyuu waaqayyo kan keeti jedhee uumeera taanaan nu garuu kun nuuf hin galu. Maal goona gaafa shamarran tokko dhiirri tokko gaafate gaaffii isaa suniif deebii atattama yoo ishiin deebifteefi maal godha raasiqa. Kana miti dubbiin. Dubbiin nuti beekuu qabnu maalidha? Waaqayyo ganama kan kooti jedhee naa kenneera jennee yaaduu qabna sammuu keenya keessatti. Yoo akkas ta'e malee hin ta'u. Kanaaf inni tokkoffaa maalidha? Dubartii yeroo hundumallee taanaanii dhiirri gaafa gaafate gaaffii jaalalaa hin tursiifne kennaa waaqayyoo siif ta'uu dandeessi hin beekamu. Isin galee kennaa waaqayyoo ta'uu dandeessi. Nu garuu faallasa kanaa maal goona warra nu deddeebisanitti deddeebinaan. Kun tole inni lammaffaa shamarranii jireenya barbaadu ta'uu dandeessi yookaan shamarran mana barbaadu ta'uu dandeessi. Kanaaf gaaffii kee bira tursuun barbaadu. Fakkeenyaaf namoonni mana barbaadan, namoonni jireenya barbaadan, namoonni gaa'ila dhugaa barbaadanii, gaa'ilatti galuu barbaadanii dhiira kamiyyuu taanaan deddeebisuun barbaadan.
dubbiin arraba isaanis tokkichuma. Tole jennaan toleedha, lakki jennaan lakkiidha. Kanaafi nama gaa'ila barbaadu ta'uu dandeessi. Dhiirri tokko gaafa shamarran tokko gaafatu shamarranii tole jettee yookaan daftee dhiira suniif gaaffii isaa deebiftuu fi shamarran akkamiiti? Shamarranii gaa'ila barbaadu ta'uu dandeessi. Shamarran gaa'ila barbaadu yoo taate ganaa gaaffii suniif yerootti hin laattu. Bakka warreen tokkichuma maal gochuu barbaaddi? Gara gaa'ilaatti galuu barbaaddi. Maaliif jennaani saatii ammaa kanatti fakkeenya yoon isinii fudhadhe namoonni tokko wal jaalatanii jaalala dheeraa waliin dabarsanii kaanii maal godhu? Wal dhiibsu. Kun immoo jireenya keenya irratti rakkoo guddaa qaba. Tokkoffaa saayikoo keenya irratti, lammaffaan immoo hawaasa biratti illee akka nuti jaalatamne taasisa. Sababni isaayyuu isheen nama amaluu akkasii faana turte. Inni nama akkasii faana ture. Namaan jechisiisa waan ta'eef jechuudha. Isinii galee kanaaf shamarran tokko dhiirri tokko gaafate daftee tole jettu yookaan immoo dafnee gaa'ilatti galla. Gaaffii gaa'ilaa gaafa si dhiyyeessitu shamarran jireenya barbaadu. Shamarran gaa'ila barbaadu. Bakka already waan hundumarraa adda baate yookiin fakkeenyaaf amma shamarran tokko gaafattanii shamarran suni isin deddeebifte yoo ta'e rakkoo qabdi duuba ishiirraa. Rakkoo guddaa qabdi. Sababni isaayyuu yookaan nama biraa jaallattee nama biraa faana jiraachuu dandeessi yookaan immoo dhoksaadhaan nama faana haasa'uu dandeessi. Isas wal bukkee qabaa deemti. Shamarran amma gaafa jaalatanii siifis tole jette isaafis tole jette lamaan keessa wal bukkee qabaa deemti. Isinii galee kanaaf warroonni amma fakkeenya rakkoo qaban yookaan keessa isaaniitti yookiin tole siif hin jenne yookaan immoo akkasuma nama biraa faanallee haasaan lamaan keessaa hammaaraachii warri barbaadan warra akkamidha? Warra dafanii tole namaan hin jenne warra nama deddeebisan. Kanaaf shamarranii dhiirri gaafa gaafatu daftee tole jettee gara jireenyaatti waliin gallasii jettu nama jireenya barbaadu taati yookaan nama gaa'ila dhugaa barbaadu taati. Sababii kanaaf tole inni sadaffaa jireenya keessa irratti baay'ee barbaachisa dhaggeeffadha. Inni sadaffaa duryoomuu barbaadu yookaan shamarran tokko dhiirri gaafa ishee gaafatu daftee tole jettu duryoomuu likiskisuu hin barbaadu. Sababni isaayyuu fakkeenyaaf namoota hedduu yoo fudhanne dhiirri tokko gaafa ishee gaafate ishiin jettu. Akkasuma immoo karaa seera biyyaa yookaan karaa jaarsa biyyaatiin namni yoo waraqata ergate karaa maatii ishiitiin yoo waraqata ergatan akka hawaasaatti akka aadaa Oromootti yoo namni jireenyaaf yookaan gaa'ilaaf ishee barbaada yoo ta'e karaa hundumaan ishiin jettu taanaan rakkoo cimaa qabdi. Fakkeenya tokko isinii fudhadha. Micattii tokko biyya keenya baate. Nama ani beeku baay'ee bareeddi. Baay'ee ammoo hin baratti. Yeroo sun kutaa 9 baratti. Baadiyyaa irraas waraqata itti ergata namni. Magaalaa irraas waraqata itti ergata. Tokkoffaan bareeddudha lammaffaa kutaa 9 baratti nama barachaa jirtudha waan taateef ijoolleedha immoo. Bakka hundumatu ishee barbaada. Karaa namaatiin dhaqanii ishee barbaadu. Karaa maatiitiin dhaqanii ishee barbaadu. Yoo xiqqaate naannoo waraqata 18 olii maatii ishee gashan ishee waan deddeebi. Hojjetaa mootummaa wanti tabaalame wanti hafeeru hin jiru. Ilmi namaa yeroo hunda boodarra abbaa ishee maal jedhe beektanii? Nama tokko waamee akka butiitti haa fudhatanii jedhe. Maaliif waan deddeebi. Yeroo hundumaa mucettiin qibir jettee uffattee haalli uffannaa ishee haalli deemsa ishee baay'ee ajaa'iba dhugaa rabbisni jedhe. Garuu immoo
qabdidha mucattiin. Akka namaatii fi nama tokko faana naasoftu isheen garuu hunda faana naasofte takka. Yoo namni immoo face to face jaalala dhugaadha yoo isheen dhaabdatte ishiin jettu. Karaa maatii ishiitii yoo dhaabdatte ishiin jettu. Isa kamira rakkoon ishii isa dhoksaadhaan jaalatan barbaadidha isheen. Saniin booda osoo jettuu kutaa 10 argattee kutaa 11tti dabarte. Kutaa 11 osoo barattuutti mucaan kun ulfoofte. Akka biyya keenyaatti shamarran tokko osoo gaa'elan godhatee yookaan osoo baratanii yoo ulfaahanii akka hawaasa keenyaatti xiqqoo nama cabsa. Sababni isaayyuu gaa'ela dura ulfoofte waan ta'eef dhalli garuu kennaa waaqaati akka itti yaadu hawaasni naannoo keenya. Saniin booda mucattiin gaafa ishiin ulfooftu hundumtuu harkatti bara. As dhokattee achi dhokattee ta'uu didi hundumtuu harkatti bara. Maaliif isinii kaasee kana shamarranii daftee gaafa dhiirri gaafatu tole jettuun durri yoomuu yookaan baala gachuu hin barbaaddu. Sanii booda mucattiin hin deesse amma kuna mana jirti. Isinii garuu daa'imni ishii guddateeraafi haa ta'uyyuu malee oddoo kaleessa namoonni hedduun ishii barbaadan sun ittiin dhabamte. Har'a manatti deemte jechuudha. Kana beekuu qabna. Kanaaf dubarran shamarran dhiirri tokko gaafa ishii gaafatu daftee tole jettu durri yoomuu hin barbaaddu kanaaf. Kanaaf jireenya keessatti dhiironni shamarran gaafa gaafatanii shamarran tole isiniin jetturra daftee tole isiniin jettu isinii wayya shamarran isin deddeebiftu. Kanaaf viidiyoon qorraa kana fakkaata. Yoo isinitti tole laayik gochuun akkasumas sheer gochuun hin dagatinaa. Turtii gaarii viidiyoo biraa nama walitti deemnu. Nagaan turaa.